Lelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hoodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Naangeenya. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa. Leelloo leelliyee dhufte baga dhagee aan dhufte haa dubbisne. Lelloo leellayoo ibsituu dukkanaa. Leelloo. Har'a mana barumsa dhaloota qubee jirra. Mana barumsa dhaloota qubee qofa jettee dhiista. Godina Harargee Bahaa. Araddaa. Tuulaa jirraa jechuudha. Akkasitti sirriitti himi malee ijoollee babbareeddu kanaa jitti kana qabdu kana baay'ee si yaade konkolaataa keenya jenneeti Harargee dhufnee. Har'a immoo sagantaa babbareedduu qabanii. Sagantaa babbareedduu kan akkamii meenatti mime? Sagantaa babbareedduu feetaa laal har'a bikka addaa tuulaa tana akkuma maqaa isaanii walaloon hundi akkan ol tuulamtee taphni garaagaraa baacoon dorgommiin geerarsi afoolli si magani. Har'a ijoollee lama asii qabnaa lameen sun dhufaniiti sagantaa nu beeksisan. San dura garuu nuti daawwattoota keenya ni beeksifnaa bikka jirruu fi meetti miqa. Godina Harargee Bahaa Araddaa Tuulaa ijoollee mana barumsaa dhaloota qubee wajjin jirra. Akkuma beektan akka ijoollee warri biyya alaa keessa jirtanis warri biyya keessa jirtanis warri Oromiyaa kiyya keessa jirtan hundinuu Araddaa Tuulaa kanatti argamnee jirra waan ta'eef ijoolleen asii immoo babbareedduun kun gadi baate walaloo qophii adda addaa sinii qopheessiti. Achi booda immoo leelloon keessanii shaa jetteetuma ilaala bakka garaagaraa deemtee qophii garaagaraa sinii qopheessiti waan ta'eef warri mana jirtan laal sirriitti riimootii keessan OBN gaammee irra yoo kaawwattanii sirriitti bashannantuu attumaan barattu intaloo sirriitti daawwadhu taa'iti laal kun bareeddu tokko eleeshin tokko immoo almeeke injaakin almeeke sirriitti barnoota kellee qo'adhu OBN gaammee daawwadhu tolee ila kunoo argite kun Tole alkee. Mee sirba tokko bareedaa shaa godhiif Leelloo. Ati irraa isin battaan miti yeroo gatte. Alkeema eegaa laalii taate jalaatti namaa. Laafii malee namni ni jijjiiramaa dawa. Alkeema. Akkana awwaa waan ta'e arkeema awwaalita jaalalli gaba rabbi malee namni ni jijjiirama arke
أركيما لا تبدر أنا هذا كذا جنبي للو كنا كابتن كرو أجاي بابي يا أبو نمني تكذا جنبي نخويو توم عنك كم ملك دينجو هنا Ayo fi abon kenjolle barumsa abdiin qartu biyya burqaaleen beekumsa dhaloota barsiisaa isaantu biyya portaa gaaddisaa leelloo. Ijoollee warra jirtan hunduu warri ala teessanillee chaanaalee OBN gaametiin daawwachaa jirtan hundinuu amma kalala ijoolleen adaddaa tuulaa kuni Mana barumsaa bareeda akkasii qopheessan abdiin qabaa kuna qophiilee argitanii walaloo argitanii waan hedduu argitanii tumiti ammas immoo sagantaan akkuma cufumetti jira waan ta'eef hundi keessanuu tartiibaan nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna tole walii galleedha amileen hin jiru kaa. kabajamtootaa fi daawwattoota keenya warreen mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan guyyaa irraa mana barnootaa dhaloota qubeetti argamna. Egaa maqaan kiyya Khaalidee Jamaal jedhama. Kaniin baradhus kutaa shanaffaati. Mana barnootaa dhaloota qubeetti. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa bohaarsituu, bashannansiituu fi barsiiftuu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanqanuma qophii teenyaatti nu hordofaan afeerraateen. Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota keenya keessummoota keenya maqaan kiyyaa Asmaa Jamaal jedhama. Umriin konkoo waggaa 12 mana barnoota dhaloota qubeettiin baradhaa. Dareen konkoo kutaa 6ffaati. Akkuma aadaa Oromoottuu yeroo sagantaa takka yookaan qophii takka gaggeessan eebbaa waan jalqabaniif eebbaaniin isinii jalqabaa hanga dhuma qophiitti yaadna waliin turtii gaarii. Baga nuuf dhuftanii hundi keessummoota xiqqaa guddan jennee dhiiraaf dubartoota namni argaa jirtan OBN gaammeetti as ba'uu fi deeman ijoolleen qaxaleen eebbaati. Eenyu yoo naan jettan Hamzaa, Musaabee fi Shureemii kan kooti hunduu naaf daawwadhaa OBN gaammeetti hunduu naaf daawwadhaa. Of kolcha. Hayyee yaa waaqa nagaan nuuf fitee nagaan nu bulchi xiqqaa nu guddisi guddaa nu bulchi irraa goru nu oolchi hamaan nu waaqa olaa nutti qabu xiqqaa nu guddisi guddaa nu bulchi andoodee kormaataa bonaa ganna dallisaa tulluu ta'a lafa qabaddaa gamaa gamanatti mul'addaa hidda gaara yaabe ta'a korma goobe ta'a tokkummaa kannisaa ta'a hidda soonsaa ta'a mi'a daamuu ta'a sabaaf mi'aawaa waa'ee addan milkaa'aa haadhaaf abbaa baaddaa hangafaaf madhaa baaddaa iji diinaa isin argin suuraa deebana ibidda gaara yaadu ta'a gamaa gamanatti mul'ata korma goobe ta'a irree leencaa ta'a ada abbaa baadda hangafaafi maddaa baadda gadaaf gadmoojii baadda iji diinaa isin argin hooraa bulaa deebana. Aboon kenjoollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa leelloo. Ijoollee teenyaa fi daawwattoota keenya isinis akka gammadaa jirtan buhaaraa jirtan abdii qabna gamanumaan gama sagantaa itti aanutti ceena. Akkam jirtan fayyaa hundumti keessanii mooraa dhaloota qubeetti kan nuuf argamtanii warreen nu daawwachaa jirtan mana teessanii kan daawwachaa jirtan qophii daa'immanii kan isiniif dhiyeessu bar TV keessanii TV jaallatamaa kan namuu beektanii OBN gaammee TV daa'immanii anaa dhufuu jenne ta'a keessummoonni karaa dheeraa deemuun kan nu bira geessanii baay'een gammadan isin arkinaani ana qofaa miti laalaa mucaasanii fuula isaanii faa akka ji'a halkanii waan biraati seetee narraa hin gumgumini qophii ijoolleet jennaan gammade mucaanii bilaalee abdiishaat dhufe ammoo loloonii
anaa dhufuu jechuuf keessummoota keenyaanii anaa dhufuu jechuuf keessummoota keenyaanii amileen gara waltajjiitti bilaaliin simadha. Ani maqaan koo Bilaal Abdii Shaatiin jedhama. Kan hin baradhu mana barumsa dhaloota qubeetii kutaa 5ffaa irraa. Wantiin qabadhee isiniif dhiyaadhe walaloodha. Jalqabni dubbiidha maqaa rabbii kootii akkam fayyaa qabdu hordoftoonni koo marti kan nu daawwachaa jirtan foddaa OBN TV'ti akkam fayyaa qabdu walumaa galatti akkam fayyaa qabdu walumaa galatti. Guyyaan irraa guyyaa qophii ijoollee keessummootaan dhuftan afeerraa tanallee ijoollee taphachiisuuf dabballee fiigaamme waan addaatii jira wayiin isinitti hime TV'nis ni jira OBN ni gaamme TV'nis ni jira OBN ni gaamme. Warreen nu miidhagsitan qophii teenya irraa tattaphachiisaa keenya warreen akka meeyiraa. Yaa meeyiraa keenya gaggeessaa Abdii baruu nuti si jaalannaa wiyyaara I love you. Samaaluma taate maaliif fuula guurte dhaloota qubeetti moo barachuu feete? Gaafii qabdaan saanuma shayookifatte kafiiti gaafadhu tokko yoo dadhabe the first school badhaloonni qubee the first school badhaloonni qubee. Faaruudhaan qaba ammaasis walaloo bu'aarsituu teenya tan maqaa sii leelloo. Adaamarraa dhuftee qaleessa galgala ijoollee taphachi ijoollee dhaadhaamuuf naamusaaf jaalala. Anaa dhufuu siin jenna nuti dhaloonni qubee wayyaa leelloo teenya qonna maramimee. Namni si jaalataa OBN uummataa narraa kasitu qabriisaa qotataa. Tukaa akka hin fadhu ati qaama kiyyaa. Leelloo fi meeyiruunis isaan lachuutiyyaa. Wayyaa leelloo teenyaan sinirraan fadhu. Ijaan si erguudhaaf akkattiin gubadhu galata waaqayyo arra haa galfadhu galata waaqayyo arra haa galfadhu. Baga rabbiin isin fide isin jalaa jigsee gufuu harka bannee jenna nooru anaa dhufu harka bannee jenna nooru anaa dhufu. Waan hedduun haasa'e dhiifama naaf godhaa yooniin dogongorees anaat dhamaadha qophii tootumure maakii keessanirraa. Fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Qophiin dhiyeessinee bohaarsisaa fi bashannansiisaadha jeetii yaada. Ammas qophiin itti aanu qophii kana caalaa daawwattoota keenyaa fi hunda isaaniitu gammachiisu ne waliin turtii gaarii. Jaallatamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya shaashaa isin godhuuf arra qophiin teenya daawwattootaa fi gaazexeessota keenya bohaaruudhaaf qophooynee teenya. Sagalee bineensotaa jechuudhaaf barattoonni keenya namni dhufee dhiyeessu Diinee Maawulee Imaamuddinii fi akaramee keenya hanga dhufanii hamilee simannaa hamma nu dhufanii hamilee simannaa. Saree ni jirti mana kee? Qabdaa saree? Hin qabu. Qabdu? Duuba amma eessa dhageesseetti na dhageessisuu deemte? Saree yaada hin mare. Tole hin godhu ati qabadhu akkasumatti. Tole ati wata maali qabdame? Sagalee waraabessaatii fi sagalee re'eetii fi sagalee dibichaatii fi isaan sadan qaba. Hayyee ati yoo? Naafini akkuma tokkochaa yoo kaniin takormaa jootaa ta'e inni qadaltuu waan joota. Hayyee ati yoo? Waraabessaatii fi kareeree. Waraabessaatii fi kareeree. Wayii re'ee garuu ilmoo waraabessaa waraabessi jalaa fuudhe? Fuudhe? Hayyee mee sibiraa eegalu? Hee? Hoo si kanneeti? Maqaan qiyyaas maawula maatiitii bakka irraa dhufes ganda Usmaanii bakka inni qaruus dhaloota qubee generation school kutaan inni baradhus kutaa takka fa'aa sagaleen inni qabadhee dhufes sagalee saree. Maqaan koo Diinee Adiyii jedhama. Bakkattii qaniin irraa dhufe. Bakkattiin irraa dhufe Raddaa Tuulaa Gantee Usmaan jedhama. Bakkattiin itti baradhu mana barnoota oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa dhaloota qubeeti.
sagaleen an qabadhee irraa dhufe sagalee waraabessaatii fi tasareetii fi tareetii naafi inti nama lama naafi isaa yooni kanina kadhaltu jiru taate inni qasaree kan jiru. Ani maqaan koo Imaamuddin Yaayaa jedhama. Kaniin irraa dhufes ganda Usmaan jedhama. Manni kaniin itti baradhu mana barumsaa dhaloota qubee yookaan qubee jenereeshiniitiin baradha. Kilaasii nan baradhu kutaa sadaffaa aadaa. Wanti nuti ammaan tana qabannee dhufne sagalee waraabessaatii fi sagalee re'eetii fi sagalee loonii san qabannee dhufne. An kadibichaatiin jaa dhageeffadha. Sagalee itti aansinu sagalee re'ee yoo ta'u sagalee inni nan qabadhee jiru sagalee waraabessaa. Ani maqaan kiyya Akramee Ramadaaniin jedhama. Kan inni irraa dhufe Sibiilu. Aanaa Kombolchaa kan inni itti baradhu mana barumsaa dhaloota qubeeti. Kan inni irraa dhufes kutaa sadaffaa aadaa. Wanti isin qabadhee dhiyaadhee waa'ee bineeldotaati. Hanqasittuu turtii gaarii. Maqaan kiyya Faaruqee Mustafaa jedhama. Gandani irraa dhufes ganda garaadaatiif qophiin ani isinii qopheessee dhufes makmaaksa. Makmaaksa kunis akka jiru ol kaayyatan malee ol kaanii fudhatanii jira. Waan facaafatan muratanii. Egaa qophiin itti aantu qophii nashiidaa kutaa lamaan weelkaam jettu isaa kana afeerees baasuudhaaf qophii bohaartii takkaan jaafi waliin turtii gaarii. As ba'uu fi deeman barattoonni amma barattoota gurguddaa kan umrii isaanii nama guddaa beekumsa dhabanii kaniif wallaalanii amma kan argatan beekumsa qaaliini qabatanii dhufan nashiidaa weelkaamii nama addaatu itti bar nashiidaa isaanii eenyu jettanii gaafachuun ooltanii leellotoo qaaliidha akkamnaan jettanii leellotoo qaaliidha akkamnaan jettanii. Welcome, welcome, Nana, lelo merena. Welcome, welcome, Nana, lelo merena. Salam, salam, Nana, barsiisotaan keenya. Salam, salam, Nana, barsiisotaan keenya. Nuti daa'imanii isin abbootaan keenya. Nuti daa'imanii isin abbootaan keenya. Baga nu dhuftanii arra guyyaan kan keenya. Baga nu dhuftanii arra guyyaan kan keenya. Daa'ima sabiyyi kuman beeku waani. Daa'ima sabiyyi kuman beeku waani. Mambarnoota deemtan harka koo qabdaani. Mambarnoota deemtan harka koo qabdaani. Gootaatu nu dhufe rakkoo furmaata keenya. Gootaatu nu dhufe rakkoo furmaata keenya. Sheekh Sagaloo goota saba keenya. Sheekh Sagaloo goota saba keenya. Dubbachuun dandeenyu dhugama afaan keenya. Dubbachuun dandeenyu dhugama afaan keenya. Isaanii nu hiikee cara afaan keenya. Isaanii nu hiikee cara afaan keenya. Goonni kaati goonni saba keenya. Hayilee fi kaati goonni saba. Yoo fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaaf boortaa gaaddisaa.
Ijol harargee baa araddaa tuulaatti argamna manni barumsa dhaloota qubeedhaa akkanatti ijoolleen shaa jettee isin bikka teessanii daawwachaa jirtan tun barattoota qacalee dhaloota qubeeti. Egaa arraan tana dorgommiin adda addaatis qophiileen garaagaraa ta'e itti bashannantan hedduutu jira. Ammaan tana immoo dorgommii ajaa'ibaatu bikka tana dhiyaachuu deema. Qalama simaagoo qabu ilkeen fudhanii qaruuraan qophoitee jirti. Qaruuraa tana keessa buusan eenyuutu daqiiqaa takka keessatti xaf godhe keessa buusaa walumaan kan laallu ta'a hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Galteerti eenyuun lammaffaadhaa tokko lakkoofsiseera kan lammaffaa eegaa jirra wayyaa hoo mee amma isa lammata awu. Ingalle ammallee ingalle yaaliin taasifamaa jira itti dhiyaateera amma yoo ya hawa irra garra galteerti mee inni amma sadaffaan dhiyaachaa jira sadaffaa amma nama lamaatu walitti hafee irra naanna'aa jira irra naanna'aa jira amma sadeeffaan lakkaa'amaaf deema sadeeffaa milkoofne inni sadaffaan milkoofne amma yoo hin milkoofne ammallee yaalii adda taasifamaa jira irraa fagaateera yoo ammallee abdii qophiin itti aansinu qophii ajaa'ibaa ummata gurguddaa lamaatu nu dhiyaachuu deema. Ijoollee tana ni gartaniimi warra TV gaammee nu daawwachuu jirtan OBN gaammee ijoollee gurguddoo tanaatu walaloo ajaa'ibaa nuuf dhiyeessuu deema. Isaanii wajjin turtii gaarii. Akkam jirtan fayyaan dubbii keessanii beekan jennee bakara fiyyaan dhuftanii gaarii halkanii fi guyyaa yaadsituu addunyaa kan fagoo deessita waa hunda agarsiifta dhokkotaa ifa baafta tooftaa hojii saffifta doofummaa balleessita kanaafuu si jaalanna si argachuun laffaana barnoota hugguu si jabeessina. Ayyoo fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa isaantu. Qophiin dhiyaachuu deemtu qophii oduuti. Sabbar zeenaa. Hoo wayi dhageessanii oduu ajaa'ibaa namni dhiyeessuu deemus barna biratti argama. Odeessaan dhagee hasaasa namarraa isaan nama lama nama ajaa'ibaa wanti qabatanis oduu qophii ijoolleerraa maqaa isaaniitis Kaalidiif Bilaali wajjin turtii gaarii. Maqaan isaaniitis Kaalidiif Bilaali wajjin turtii gaarii. Ayyoo fi aboon keenjollee barumsaa. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyam oduu saa kanaaf qabanne isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Oduu ijoom manni barnootaa dhaloota qubeem rakkoo qulqullina barnootaa bu'uura irraa furuuf daa'imman irratti hojjechaa kan jiru ta'uusaa himamee jira. Sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin daa'imni tokkollee mana barnootaa irraa hafuu hin qabu jechuudhaan barattoonni mana barnootaa dhaloota qubee ni dubbatu. Mirga shamarranii fi daa'immanii kabachiisuuf cimee kan hojjetu ta'uu gumii shamarranii fi paarlaamaa mana barnootaa dhaloota qubee ifoomsee jira. Yeroo keenya sooshaal miidiyaa garaagaraa ilaalaa dabarsuun dhiibbaa garaagaraatiif barattoota hedduu saaxilaa ture. Amma garuu oduu bal'inaatti isin ceesifna. Manni barnootaa dhaloota qubee rakkoo qulqullina barnootaa bu'uura irraa furuuf daa'imman irratti hojjechaa kan jiru ta'uu riippoortarri keenya Bilaal akka taanutti isiniif qindeessee jira.
بريكم لما في كل تك أكل كفسة إثيوبياتي كلنا أرجع أنا كم بلشة أردات ولا كستي كان عندي فمي مني برنوتا المادة مني في صدر كات كفاء لو تاكوين كيو عندي فما إسا أركو كلنا برنوتا بورا الرافرو دائما أمر غاري أورتني أكسمس ديتي وان كلك غرا غرا ومشا هورتني بيتين إثيوبيا تربيوت قدتني كستي قلمسو أكتي تربوا من برون سيتشا مستر بار عبد الرحمن إيمانيروم وقتن جان دبرسينين برتوتا أكا بياتي درغماتو دندان هدو أميرا جدنيم aduu keenya lammaffaatiin sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin daa'imni tokkollee mana barnootaa irraa hafuu hin qabu jedhum barattoonni mana barnootaa dhaloota qubeem barattootni fi barsiisonni mana barnootaa dhaloota qubeem dubbifna tokko akka jedhanitti kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'e sababa godhachuun buusaa gonofaa akka mana barnootaa hunda galeessaan deeggaraa jiraachuu fi buusii mataa isaa qabaachuun barattoota harka qalleeyyii naannoo keenya deeggaraa jiraachuun qubee jenereeshiniin miidiyaadhaatti himuunsaa ni yaadatama. Oduu keenya sadaffaatiin mirga shamarranii fi daa'immanii kabachiisuuf cimee kan hojjetu ta'uu gumiin shamarranii fi paarlaamaa mana barnootaa dhaloota qubee ni ifoomsa. gabaasa guutuu kanaaf riippoortar keenya Bilaal akka nuti isiniif qindeessee jira. warraaqsa hawaasaa kamuu dhiira barate caalaa ni milkeessitanii garuu dhiironni hedduun kana maaf hin amanne laata deebii isaa isinumaaf hin dhiisam. Gumiin shamarranii mana barnoota dhaloota qubee keessatti erga hundaa'ee babal'ateera humnas godhateera. kan situmeetu naqare yoo jette shamarran dhiira caala hojjechuu ni dandeenya waan jedhan fakkaata. Tilmaama dhiirota hedduutiin kanas ta'e san gumiin shamarranii kun rakkoo yeroo hedduu shamarran mudachaa turan dhaqna qabaa kittaanu yeroo malee heerumuu fi kan kana fakkaatanii shamarran irraa hambisa jiraachuu itti gaafatamtuun mana barumsichaa sheegumii shamarranii barsiiftuu caaltuu Abrahaam dubbataniiru. Yeroo keenya sooshaal miidiyaa garagaraa ilaalaa dabarsuun dhiibbaa akka qabu dubartoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokko ni dubbatu. Bal'ina oduu kana riippoortar keenya akka nuti isiniif qindeessee jira. Itiyoophiyaan sooshaal miidiyaa erga fayyadamuu eegaltee babal'attee jirti. Ta'us garuu walitti dhufeenyi barattootaa fi sooshaal miidiyaa garaagaraa TikTok, Facebook, WhatsApp, X, Yahoo, Twitter, Telegram fi kan kana fakkaatan baay'ee walitti siqaa dhufu dhiibbaa barnoota isaaniirra akka fide barattoonni kanneen dubbatan. Mi'a wal fakkaatan wal biratti fannisu jedha Oromoon yeroo mammaaku dubbiin akkanuma jalleeyyii hedduutu ooyiruu yookaan maasaa namaa takka seenee boqqolloo nyaachuu turaniin booda abbaan ooyiruu itti dhufaa wannaan saamachaa fiiguu eegalaniin achumaan isaan keessaa jaldeessi tokko humni ijaa bu'een akka huba irraa baasu hiriyyaa isaa gaafannaan amma yeroo waan hin qabneef atumtii keessa laalladhu jee ijaa baasee harka kaa'ee fi sokke silaa barattootaf kan maludha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun daawwachaa jirtan OBN Gaammee akkasumas Abdii Baruu kan daawwachaa jirtanii waraabulaa geemana assalaamu alaikum. Fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Sagantaan itti aantu sagantaa bashannansiisaa fi bohaarsaa. Sagantaa bashannansiisaa fi bohaarsaa takkaa hin agarree bar qophii akkasii qalbii nama fuutii qophiin isaaniiti bakki itti baratanis bar dhaloota qubeeti eenyu jettaniitis wayii tilmaamtanii narraa hin shakkina barattoota qaxalee hanii fi zuleekaadha meenaa fi simaddaa qoodarraa fudhadhaa. Maqaan kiyya Zuleekaa Abdii jedhama kan itti baradhu mana barnoota dhaloota qubeetirraayi kutaa ja'affaan baradha. Maqaan kiyyaa Hanii Mahammad jedhama kan inni irraa dhufee Tuulaadha. Araddaa Kombolchaatirraa inni dhufee manni barumsaa Hootis mana barnootaa dhaloota qubeetirraayi. Baga nuu dhuftanii keessummoonni marti warreen akka meeyiraa ammas leelloo faanii
welcome jenne keessummoonni marti mana barnootaa koo kan maqaan dhaloota qubeetii innaa jaalallatee dachiinuu naan marti dhaabbachuun danda'u hamma namni na qabutti bar jaalalti tante onneen na dhaabbatti yoo kijiba seete koottu na laalibaniiti doktoraan naa hime nama raammareeti doktorrin kijibu sanuu finfinnetti doktorrin kijibu sanuu finfinnetti. Jaafar biraan dhaqee ani if shakkeeti Jaafariis naan jee tun dhukkubaa miti wanni kana si godha jaalala dhaloota qubeeti isa keessa dhaquun barkiini na keetii gatteessee barachuun bar shuroopiiteeti naan jee Jaafarii horeetu gurmeessee jechuun dhaga'eeti isaanitti marama hooduu qabi maayikii. Yooniin imalellee adaamaa finfinnee yaa goree tooqaali ayyoomin si wallaalee tuqaateen danda'u ani ammallee adawwiitee hunda anaa wali qabee ibiddatti qabee adawwiitee hunda anaa wali qabee ibiddatti qabee. Addunyaa guutuutu dhaloota filatee isaan kana keessaa nama lamaa didee maqaasii fi nimaa warra didee kute shunkurtiif timaantim nuti hin feenu jettee hoggaa kana albeef motokko faanaartee te ableen atattamaan isaan laman cirtee distiini sowwitee bishaanis danfiste diina horee jettee barsiiftuun tottineeyte bilcheessi ne jirra na barsiistuun tiyyaa isinoo kamnaan jettan arra horeen tiyyaa isinoo kamnaan jettan arra horeen tiyyaa. Keessummoota keenya ammallee teenkiyuu dhaloota qubee koo I love you innaa jaalalatee an akkamaa ta'u hanqaan si jaaladhu halkannaan bari'uu rabbii waan barbaadde bakkaan si haa ga'u rabbii waan barbaadde bakkaan si haa ga'u. Shaashaa isin godhuufiin dhufee ani irra akkami nagiyaa fayyanaaf qabdanii kan xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaanii hedduun isin yaadee wallaahi dhugaanii mee hamileen teessan dhiiraa fi dhalaanii mee hamileen teessan. Walaloo bareedduu Dr. Samadee bichaa narraa dhaggeeffadhu abbaa mana barnootichaa Dr. Samadee Abdurrahmaan dhiira dhugaa leencaa mee takka namuutu isaaf naa ililchaa. Lubbuutu naan je'e Samadee ABC yaa Allah yaa Rahmaan Samadee gammachiisi yaa Allah yaa Rahmaan Samadee gammachiisi. Guyyaa narraan tanaa guyyaa qophiidhaati kan namuu wal argu qophii tanarratti keessummaa halaalaa ammas tandiyooti ammoo laloon teenyaas bartattaafachaa jirti hoggaaniin hoggaan akkana jiru lubbuun tiyyatuni baay'ee if shakkiti maashaallah jaa takka beekumaati maashaallah jaa takka beekumaati. Guyyaan narraan tanaa guyyaa nadda guyyaa qophiidhaati mee namuu gammada wirtuu abbaa keenyaa jaarraa abbaa gadaa leenjisaan baariidhaan leencisa gargadaa nama inni barsiisee bar daawwachaa jirta mee maastar baariidhaaf hamilee akkam gootaa. Hedduun laffaate tanaafis sifaarsaa daa'imummaan raayis barsiinna leenjise roobaaf caaman jenne hunda keessa deemtee barnoota hundaafuu barsiinna jabeesse yaa nama ganamaa warri isaa eebbise ani eebbaan qabaa tanaafis sifaarse gufuu tantee hunda naassi duraa kaase gufuu tantee hunda naassi duraa kaase arraaf ololoon teenya asirra dhaabbatti dhiisin dheeressinee dhiifama nuuf godhaati weelkaam isin jenne hundi keessumaa. Fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Sagantaan itti aantuu ammas geerarsa qabadheen isiniif dhiyeessaa hani adduusiin gurra isin buusaa isin barsiisuu fi maalummaa geerarsaa hamileedhaan hani as nuuf baasaa. Maqaan kiyya hani adduus jedhama kaniin baradhu mana barnoota dhaloota qubeetii kaniin irraa dhufee Tuulaa Ammassurii kaniin baradhu kutaa ja'affaadha wanti isin dhiyeessuu deemu geerarsa. Dhaggeeffadhu guurii gurraa furadhu halkan deema malee waraaboo kophee hin qabu. Caccabsee nyaata malee leenci garaacha hin qabu. Useetiin deema malee koofleen taphadhaa malee diinaa waliin garaan fayyaana hin qabu. Addunyaa horatan malee yoo baratan malee mi'aa jiruu hin arganii. Barumsaaf deeman malee ittiin hojjetan malee miidhaa jalaa hin baanii yoo waliif tumsine yoo waliif galle malee roorroo jalaa hin baanii gaangeen hin garmaamtu yoo bulloo taate malee. Tirriib shimbirroon loon hin nyaattu yoo
cirita temale titisi hindamasu yo kanisa ta temale alagan manatu yo lamita temale akanan jachubeka wanan jatunega burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaaf portaa gaaddisaa leelloo. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota TV OBN Gaammee qophii teenya tan godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa mana barnootaa dhaloota qubee kan waliin gaggeessaa turre kanuma fakkaataa haga yoo rabbiin fedhe qophii biraatiin walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti.